Uummata akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jiraan rabbi kennuun nagaa akkam jirtu isinii har'amii goota daqiiqaa muraasa wayii osoo shaawariin galin dura rifeensa keenya gogee rifeensa keenya daran dammoo kireemii yookaan parfumii garaagaraa nu ala miidhee akkamitti shaawar galchuu walumaan ilaallu isiniin jedha. Wantoonni amma asirratti argitan kun dhugaa dubbatuu fi ani yeroo hundaa osoo shaaworii fudhateen dura rifeensa kiyya osoo miicciin kan fayyadamuudhaaf faayidaalee qaba baay'ee tokko jechuudha. Warri yookaan akkas hanqulaaliin yookaan hanqaaquun foolii isaanii isinitti hin tolleellee gaafa loomii itti gootanii xinnoo akkas fooliin ishee sun irraa onnoo jechuu hin dandeessi. Garuu baay'ee bareeda dhugaa dubbatuuf baay'ee tokko bakka akka nama yeroo dhadhaa dibatee agartanii akkuma beekamu urgoon kan si baadini dhadhumatu keessaa baha sammuu yoo dibattan qalaaluma kana namatti hin qoru qalaaluma kana dasna waan jedhu dhugaa rabbii dubbatuuf isa booddee haala kanaan akkatti erga dibattanii bootanii geessitaniin booda jechuudha. Yeroo geessitanii miiccitan yeroo sana agartu jechuudha isin galee bu'aa isaa sa'aatii 2 ofirra tursiistu. Sa'aatii 2 booddee hin beektu ka hanqaaquun foolii adda qabdi waan ta'eef turuu hin danda'u. Sa'aatii 2 garuu bareeda san booddee dhiqattanii baatanii bifa kanaan akkana bareeda isiniin jedha. Bifa bareedaa ta'e kana rifeensa qabaattu jechuudha. Kanaafuyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Ani waan na fayyadeedha akkuma argaa jirtan kana ni fayyadama yeroo baay'eedha shaawar seenee bahee እና akkana jira jechuudha kunooti. Ani addaan turee qarrasee maaliif naaf hin mijanne waan ta'eef kanaafuyyuu rifeensa bareedaa isinii kenna rifeensi keessan rifeensa akkanaa bareedaa fi jechuun yabbuu yoo barbaadanii jechuudha bifa kanaan kunuunsuu qabna rifeensi keenya lafumaa kee rifeensa bareedaa nuuf hin fidu akkasiin jedha uummata keenya.